alif laam mim jechuun qubeedha kuni qubeedha. Alif jechuun illee qubee jalqabaati afaan arabiffaa keessatti, laam jechuun illee qubeedha, miim illee jechuun qubeedha. Siif deebi'ee siifan geessee jira waan biraa yoo egaa jiraattan hin beeku. Inni kun qubeedha siin jedhe. Naan deebine qubeen quraana keessatti baratamamu. La qubeen maal qubeedhaan dubbatamaa miti isaa qubeedha kun jechuun alif jechuun qubeedha, laam jechuun qubeedha, miim jechuun qubeedha. Qubee kanatti ammoo rabbiin maaliif dubbatee kan jedhu isa san nuuf hin ibsine rabbiin. Qubee kanneen akka nama jechaa miti, jecha gad dhaabbataadhaa miti. Haa ta'u garuu ammoo qubee kanneen xuruufa muqaxxaa jedhaniin ogguu dubbatanii maaliif rabbiin akkana dubbatee kan jedhu isa san rabbiin kanaaf akkana dubbadheen jenne. Laakiin ammoo wanni kun kan argamu irra caalatti jechuudha quraanni wanna eenyu kana sigaltee rabbi biraa ta'uu ibsuudhaaf tahaddii gochuudhaaf jechuudha. Tahaddii jechuun chaalenjii jedhan san mee akka kanatti dubbadhaa jechuudhaaf araboota akka kanatti bareechitanii dubbachuun dandeessan jechuudhaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkasitti dubbateetiin akkasitti wanna godhee jechuudha. Waliigalatti kun qubeedha. Qubee sanni namoo rabbiif maaliif akkanatti fayyadame bifa kanaan alif laam miim raa alif laam miim raa sigaltee alif laam raa طه ياسين طاسين ميم حاميم سيقلتي كنون دي سارة قبيلة كاف هايا عين صاد كنون دي سارة قبيلة سيقلتي أكسيدة قبيلة كان أمر ربي ما فكنا فيدمي كان جلو إذا سام يادا وانا سارة إنيو كان مقصودة سارة يو كان أموار ربي نتفيد إسا تبيكا كان اتبار بعد جلي ربي نتميتي ننجرو jechoonni ammoo dhugaadha. Jechoonni guutuun isiitu jechuudha. Jechi qubee osoo hin taane jechoonni qubee irraa ijaaramu hundi isaatu eega isaadhaan ni beekna. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Akkas kunniin ammoo qubeedha. Qubee maa akkana fayyadamee kan jedhu san rabbitu subhaanahu wa ta'ala beeka. Walumaa galatti Allah walam jedhaaka. Maqsuuda isaadha maal qubee kanniin maaf rabbiin akkana fayyadamee isa san rabbitu beeka. Ayyee waan hiika qabne quraana keessa kaan jechuudha. Wanni hiika hin qabne hin jedhamu yaa mucaa teenya. Waan hiika hin qabne kan jedhamu jechaan jedhama. Jechaa miti kuni. Kun jechaa miti beekadhu. Kalimaadhaa miti. Kun qubeedha. Qubee siin jechuu jira. Fakkeenyaaf amma A jechuun hiikni isaadha maal jechuu? Ati waan hiika hin qabne barachuu jirta wannaa keessatti. Mana barumsaatiitti Abaa Caadaa jettee wagguu barattu. A jechuun hiikni isaa maal jechuu? B jechuun hiikni isaa maal jechuu? No, kun amma qubeen walitti dhufanii jecha uumanii jiranii asitti. Uumanii jiranii siin jedhee bara afaan Oromooti. Qubee garaa jecha kun jechicha eessatti eenyu akka seera siitti hime siifan? Eessatti jechi uumamee eenyutu jechi uumamee jira jedhee nuti sitti hime? Alif laam miim abbaa fedhama tokko yoo abbaa barbaadde addunyaa kanarra jiru yoo gaafatte jechiin uumamne isa kanaan. Alif qubeedha. Akkuma A jettu, laam jechuun illee qubeedha. Akkuma baa jettu, laam miim jechuun illee qubeedha. Amma kun qubee si barsiifna kootu siin jedhe garee huruufa osoo seente alif, baa, taa, saa, jiim, haa jedhanii si barsiisan. Eegaltee jechiin uumamne isa kanarraa. Rabbiin jechoota qubee kanneen maaliif bakka kana fayyadamee kan jedhu rabbitu beeka jasa. Garuu jechiin uumamne jechi uumamee erga jedhe ammoo silaa hiikatu wallaalame osoo jette waan dhugaati. Kun jechiin uumamne qubeedha siin jechuu jira. Hiikatum beekamne gariin namni gowwaan gariin maal jedha hiikni bakka tanatti hubatamee jiru hiikan qabu quraan yaa akkasiidha miti hiikan qabuudha miti kuni qubeen jechiin uumamne qubeedha. Fakkeenyaaf amma mana barumsaatiitti nuti wagguu barannu Abaa Caadaa jechuun A jechuun maal jechuudha hiika qaba. Baa jechuun hiika qaba nu biratti. Daa jechuun hiika qaba nu biratti. Caa jechuun hiika qaba nu biratti. Waan hiika hin qabne barachaa turre mana barumsaatiitti la namtichi qubee kana kaayee akkanatti oofaa jedhe sun waan itti barbaade qaba. Rabbiin ammoo gaafa alif jedhu, gaafa laam jedhu, gaafa miim jedhu waan itti barbaade qaba. Garuu waan sana rabbiin nutti himne qubee kana kanaaf akkana fayyadamee nuun jenne. Malee jecha hin uumne, jechiin uumamne bakka kanatti alif laam miim jechuun jechaadha miti kun. Qubeedha malee. Tarii afaan jannataa ta'uu danda'a isinitti hin himamne malee. Sun tilmaama mataa keetii ka kiisii kan keetiiti malee kun tariin
ittuman tariin akkasii dhame tariin jedhamu waan akkana irratti waan amantii tariin irratti. Bira darba. Qalbii akkasii dhiisii waan akkasii. Gaaffiin biraa immoo suuratul jinni keessatti quraana dinqisiisaa dhageenye jedhanii Muhammaditti yoo dubbatanii hargina lafa isaaniiti. Haa jedhanii kaa maaltu nu dhibere? Ayyee quraanicha eenyutu itti mee akkasuma immoo jinnoonni kunis salaatu. Maal itti mee jette? Quraanicha eenyurraa dhaga'aniin jedhe jinnoonni. Nabi Muhammad irraa dhaga'an kan Nabi Muhammad irraa dhaga'anii Nabi Muhammad wagguu qaraa jiran dhaga'an. Akkamitti dhaga'an gurra qabdii jinniin? Maal gurra qabdee maaf gurra dhabdi maal qocochaadha moo hin argiteerta moo ka gurra hin qabne gurra qabdee maaf gurra hin qabne ka gurra hin qabne maaliif itti lallabarree kuno charchii keessaayyuu kuno bayyi maqaa Yesuus maa jedharree ka gurra hin qabne maaliin dhageessiree lukaan dhageessi moo miilaan dhageessi. Duudatti iyyanii duudatti iyyuu jiranii. Ishii nama keessa jirtu nama keessa teessee dhageessere. Lakki nama keessa teessee ala teessee siin bayyi ka jedhaniin sun maalidha yoo nageenye taate jinniin yoo dhaga'uu hin dandeenye maaliif bayyi jedhaniirre. Nama keessa jirti kaa sun nama keessa jirti amma kan quraana dhageesse nama keessa jirti moo akkamitti dhageesse jechuu barbaadni. La nama keessa jiraattee osoo hin taane jinniin nama keessa jiraattee jiraachuu baatteedhaa miti kan isiin dhageesse jechuudha. Egaaditee Yesuus Kiristoos wajjin seexanni iyyuu naasofneessa waliin haasa'aniin turre moo keessa seenee haasa'e Yesuusiif seexanni walitti. Ganamaan nu kafachiisaa salaamu alaikum. Isinis kan akkamitti akkasii wanni siin jedhe sii galtee jinniin ni dhageessi akkuma ati dhageessu isiin illee dhageessi jechuudha. Quraana osoo deemaa jiran akkaataa itti argame sitti hima. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam Makka irraa bahanii gara Xaayif deeman gaafa haati manaa isaanii duutee akkasuma Abu Xaalib illee abbeera isaanii du'e gara Xaayif deemanii warra Xaayifiinii simbira taa'eetiin achitti daawaa godhaa amaana na godhatee eegasanii ammoo ankara rabbitti yaama jennaan hin didan. Osoo deebi'aa jiran yaaddanii osoo deebi'aa jiran bakka Nakhlaa jedhamtutti godhanii achi salaatan. Si galtee? Achitti salaatan wagguu salaatu jiran sani jinnoonni dhufanii dhageeffatan Nabi Muhammad quban qaban gaafa jarri dhuftee dhageeffattu san Nabi Muhammad quban qaban erga sani ammoo jinnoonni dhageeffatanii bira deeman Nabi Muhammad waliin dubbifne beeki Nabi Muhammad jarri quban qaban jaratu dhufee dhageeffate malee Nabi Muhammad qubayyuun qaban Quraana dhageeffatanii erga sani galaniitii wal gorsan isa kana rabbiin Nabi Muhammad itti hime si galtee jinnoonni dhufanii si dhageeffatanii jiranii akkana jedhanii beeksisni natti godhameera jedhiitti jaratti himi jedhe isa kana ammoo suuraa 43 irratti illee rabbiin ibseetiin jira bareeche suuraa 46 irratti jechuukooti suuraa al-ahqaaf irratti gara xumuraatti wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinn yeroo gara kan keetti finneetiin jenne nafaran min al-jinn jechuun jamaa jinni irra ta'an yastami'uuna al-qur'aan qur'aana dhageeffatanii falammaa hadaruun qaalu ansitu wagguu dhufaniitiin jedhan dhageeffadha waliin jedhan jedha. Sigaltee jinnoonni yeroo san maal barbaachaaf deemu jiran akka warra taarikaa dubbatutti jarri samiitu jala cufamee jedhan. Sigaltee samii asii ol baanii wagguu jarri waa dhageeffattu beektee asii ol deemtee wal korkorteeti jinnoonni gubbaasanii waa dhageeffatti. Waan malaayikaan fa'aa walitti dubbatan dhageeffattee erga sanii fiddee raagatti himti bifa sanii nama sobdii jechuudha. Gaafa Nabi Muhammad ergaman ammoo dubbiin duraan dhageeffachaa turan sun guutuun jala diigame akka itti dhageeffatan dhaban. Dubbiin itti jabaannaan dachii keessatti wanni wayii argamuun dhoolu wanni haaroo inni wayiidhaa mee kaaneetiin barbaanna jedhan. Hin kaan osuma deemaa jiran facanii deemaa jiran Nabi Muhammad salaataa jiran dhagaanii wanni kun waan haarawaa mee haa dhageeffannuu jedhan. Hin dhageeffatan. Nabi Muhammad quballeen qaban jaralleen beekan hin arginelleedha hin dhageenyelleedha waan jaraadha. Jarri dhageeffattee biraa deemti. Sigaltee jarri dhageeffattee Nabi Muhammad hin bira deemti. Erga sana ammoo erga jarri deemteen booda Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an barataan Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam mukattiin achitti jarri Nabi Muhammad bira salaataa turan bar jinnoonni si dhageeffatanii deemanii jettee itti himte. Mukatu itti hime. Mukni achitti wanna jettee turte jechuudha. Achumaalu Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam karaa kanaan bari.
mukattiin sun itti himte amma si baasee sitti mul'isuu danda'a. Si galtee hadiisa sahiha. Mukattiin itti himte kunoo jinnoonni si dhaggeeffatanii deemanii jiran jetteen. Sanirra dabalataan rabbiin illee itti hime. Jinnoonni dhufanii jinnoonni gara kan kee dhufanii dhaggeeffatanii galanii akkana waliin jedhanii wal gorsanii jiranii jedheen. Suuraa 72 irratti ammoo qul jedhi jedha. Jalqaba irratti yoo laalte jechuudha. Uuhiya ilayya gama kiyyatti beeksisa godhamee jira jedhi jedhaan. Beeksisa jechuun revelation ka jedhamu san yookaan si galtee timbiitii jedhamu waan kana beetiin raajitti himamu kana jechuudha. Rabbiin natti dubbatee jira jedhi jechuudha. Qul uuhiya ilayya jechuun anatti beeksifni godhamee jira jedhiiti dubbadhu. Annahu istama'na farun min aljin. Jama'aan jinni irraa ta'an dhageeffatanii jiran jechuun natti beeksifni godhamee jira jedhiiti ummatatti himii jedhaan. Kanaafuu Nabi Muhammad alayhi wasallam quba qabanii osoo hin taane tokkoffaa mukatutti hime lammaffaadha ammoo rabbiin illeen jinnoonni dhufanii akkana si dhageeffatanii akkana jedheeti itti dubbate. Nabi Muhammad quba irraan qaban isa kana. Waan jarri jette ammoo san rabbitu beeka. Waan rabbiin beeku san ammoo dhufeetiin rabbiin Nabi Muhammad itti hime waan jarri jette jechuudha. Isa kana hin jenne jechuu dandeessaati hin dandeessu. Rabbi jara uume waan jarri jette ammoo nuti arguu hin dandeenyu Nabi Muhammad illee dhaga'uu hin danda'an. Nabi Muhammad illee dhaga'uu hin danda'an rabbitu itti hime malee akkas. Asirratti gaafii tokko gaafachuu danda'a dhiifama. Isheen haa gaafattu tole. Gaafiidha malee deebifti. Abo follow goda Ustaz Awwalin follow goda. Ayya Ustaz Awwal yeroo jinnoonni Quraana kana dhagahan Muhammad quba hin qabu. Rabbitu dhaga'ee itti himee jedhu. Rabbitu dhaga'ee itti hime siin hin jenne rabbitu itti hime siin jedhe malee rabbiin dhaga'ee itti hime maal waa rabbiin dhaga'ee itti hime hin jedhamu si galte rabbumatu iyyuu subhaanahu wa ta'ala beeka uumama isaadha isatu itti hime siin jedhe. Ayyee okay. Salaatti jinnoonni kun garamitti garagalanii salaatu? Ani isaanii wajjin hin salaatu nama wajjin salaata. Amen. Erga qaanatti jinnoota irraa kana manan jiru jedhamti rega disiqayee yoo nuti dhiifama wajjin nuti waan rabbiin nutti meqosan beekna malee waan biraan beeknu goba jiko waan jinni irraa nuti waan beeknu hin qabnu waan biraadha beeki waan rabbiin nutti mesan qofa beek rabbiin Nabi Muhammad yuquban qabani siin jedhe akkuma siin jedhe san Nabi Muhammad ittuu kan hime akka jinniin dhuftee dhageeffattee akkana jette guutuu akka hime rabbiin san caala ammoo waan rabbiin nutti hime san caala waan jarri gaafsa waliin dubba sun iyyuu waan gaafsan jarri dubbatteedha malee amma kana eessa salaatti bakka kam galti eessa jiraatti bakkam taati akkamitti ciifti akkamitti dhalti akkamitti maal jetti isa kana jara wajjin hin jiraanne ani yoo dhiifama naa godhite yoo nama wajjin jiraate argite gaafadhuuni tole ani nama. Laki waan gaafsanii waan rabbiin natti hin dhugoomsa laakiin amma kana ammoo tarraa obboleewwan keenya jiru jettu kanaaf inni isin gaafadhe bar obboleewwan keessan akkamitti wallaaltu de la malaayikaan obboleewwan keenya ma rabbitti amananii ijaanu arguutti hin jiru malaayikaa iyyuu kunoo jiranii malaayikaan obboleessa keenya arguun dirqama miti malaayikaan obboleewwan keenya nabiyyoonni duraanii obboleewwan keenya Yohaannis obboleessa keenya barattoonni Yesuus Kiristoos obboleewwan keenya nuti obboleessa jechuun ammoo amantii keessatti warra rabbii tokko jagabbaru jechuudha. Jinni irra dirqama namni rabbiin gabbaru jiraannan arguun dirqama miti. Obboleessa jechuun nama rabbitti amanu isaan keessa nama rabbitti amanu nama rabbiin tokko choomsu nama waan rabbiin jedhe dhugoomsu isa santu obboleessa jenna malee jinniin hundi obboleessa jechuudha miti. Jinniin munaafiqni jira kiristaanni kan keetii kunillee jira sun obboleessa keenya miti. Atilleen obboleetti kiyyaa miti jinniin kiristaanni kan keetillee obboleessa kiyyaa miti. Hundi keessanuu jallattoota warra ibiddaati. Atilleen jinniin kiristaanaalleen jechuudha. Seegaltee jinniin kiristaanaalleen atilleen mataan kan keetu obboleetti tiyyaa miti. Atilleen kaafira innilleen kaafira jechuudha. Akkasanitti addaan qonna nuti. inni diina keessan nuun eenyu ammuutii qabaa jiru? Eenyudha ammuutiin irratti? Maal jettee? Ani kan hin jedhe akka kiristaanummaatti jinniin obboleessa keessan kan jedhu hin jiru jinniin macaafatti amantee kan jedhu hin jiru.
Maal jinniyyuu maal akka kiristaanummaatti jinniyyuun beekamu jinniyyuun beekani kiristaanummaa keessa jinni wanni jedhamu hin jiru. Kitaaba qulqulluu keessa illee jinni jaankaa jedhee hadda hin baasu seexanni seexanadha jalqaba qabee kawaa. Laa jinniif seexanni tokko miti boo. Maaltu adda adda godhe? Ustaza Amara jinni beeku koko beeka. Waaqeffata ruutii jinni fi seexana illee beeku. Jinniin afaan Arabaati seexanni afaan Oromooti kanuma. Maal jetti Ustaaz Amdi? Maal jetti isaa? Seexanni afaan Oromooti jinniin afaan Arabaati jechuudha. Oromoo waan seexana jedhamu umrii isaa keessatti hin beeku amantii irraa badate malee. Waaqeffata biroo dhayite seexana wati jetteen seexani maali siin jedha bobbazifoo. Hin jiru afaan Oromoo keessa jechi seexana jedhu hin jiru. Seexana jechi jedhullee afaan warra saamiiti kun hundi isaa seexana kan jedhamu kuni sigaltee afaan Arabiffaati hundi afaan Arabiffaati seexana kan jedhame dubbatamu afaan Arabiffaarraa gara afaan Oromootti gara Amaaraatti dhufe malee seexana wanni jedhamu yookaan sheexaana kan jedhame yaamamu afaan Arabiffaati. Achirraa dhufeetiin Oromoo ni dhufe. Oromoonni seexanan beekani jinni beeku malee. Naani beekani maal quraana keessatti dubbatamee jira yaa mucaa maal taate? Inna sheexaana lakum aduwwun jedha sheexaan dhageeffatu. Sheexaanni isiniif diinaa jedha Rabbiin quraana keessa bakka hunda jiraami. Wagguu quraana nuti wagguu qara'u jalqabnu a'uudhu billahi minash sheexaanir rajiim. Ani Allahi dhaan maganfadha sheexaana darbatamaa ta'e irraa jenna. Quraana adda jalqabnu sheexaana irraa maganfataa jiran. Jiruun keenya guutuu san waame ganama wagguu lafaa kaanu a'uudhu bikalimaatillahi taamma min kulli sheexaani wa hamma jedha. Jecha Rabbi guutamtuudhaan maganfadhati ka barbaada min kulli sheexaani wa hamma. Sheexaanaa fi waan nama raammoo garagaraadha waan nama mitu guutuu irraa jenna si galtee. Sheexaana irraa maganfataatiin jiran galgalallee ganamallee yeroo hunda jechuudha. Sheexaanni darbatan biratti sheexaanaa fi jinniin tokkodhaa miti. Isin biratti jinni wanni jedhamu iyyuu hin jiru sheexaana wanni jedhamu jira malee. Isin ammoo waan jinni iyyuu hin beektanii tasuma taate maaliif? Wanni jinni yoo isin bira jiraate beektan. Jinniin illee seexaanni illee waan garagaraadha. Akkamitti yoo jette jinniin uumama addaadha. Kan qajeelaan keessa jiru jallataan keessa jiru. Akkuma namaadha jechuun. Seexana jechuun ammoo jallata. Jinniin maalirraa uumamte seexanni maalirraa uumamte maanni garaagarummaan isaa nuti dhuma seexana jenna. Atuu seexana nama fakkeenyaaf amma macaafa keessattuu maal Yesuus Kiristoos Phexrosiin eenyu kana. Eeyyuu Phexrosiin seexana hin jenne ni atuu seexana amma na biratti. Maqaa Yesuusiin katame. Seexana. Ati seexana fakkeenya biyyarraa uumamte ati sanyii Aadam laakiin seexana na biratti amma. Akka quraanaatti sheexanni namarraa jira jinni irraallee jira. Seexana jechuun uumama addaa ka uumame wayitii miti seexanni. Beeladaarra seexana fakkeenyaaf amma Yesuus Kiristoos. Kun oduu sobaati dhaggeeffadhaa seexanni hafuura malee nama miti. Nama seexana jechuun iyyuu dogoggora guddaadha. Maa Yesuusin dogongora eree wagguu Phexrosiin ati seexana jedheen? Yahudotaan ilmaan seexanaa jedheen? Yesuusin dogongore? Maaliif jedheen Phexros ati du'uun siif hin ta'uu siif malu jennaan yaada isaa hafuura isa keessa jiru sana ifate malee. Hin sobiin. Eessarra takka jedha macaafa kamtu akka jedhe si barsiise hafuura isa keessa jiru si ifate ka jedhu eessarra jira naafi dhimee ragaasa. Ejjuma dubbistee ilaali. Injiru siin jedhe. Namummaa Phexros ifate toon taane hafuura isa keessa jiruu fi yaadni isaa yaada seexanaati. Hin sobdela. Injiru macaafa keessa natti mul'isi. Phexros man seexana jedheen malee hafuura isa keessa jiru ka jedhe kana mataa kan kee keessa kiisii kan kee keessa naa baafte amma isa kana. Anammoo waan kiisii keessaan fudhadhu. Yoo dubbistee hafuurri du'ee du'aa gooftaa Yesuusin amananne hundinuu seexanarraa jedha. Kanaaf ani bakka sanii miti bakka Phexros sanii deebi'e. Phexrosin Yesuus Kiristoos seexana jedhee jira Yahudotaan ilmaan seexana jedhee jira achirra naa fidi Phexrosin seexana jedhamu hin jenne Yesuus. Maaliif jedheen ati hin duutu gooftaa du'uun siin ta'u jennaan inni immoo seexana nana dura kooti turii ittiin jedhe.
Kanaafuu eenyuun jedhere? Yaada isaa sana ifate malee namummaa Phexros sana miti. Yaada isaatu seexana jedhama. Nagaa qabdaati fayyaan kan kee kun. Yaadni namaa seexana jedhama. Phexros himan seexana jedheen seexanaan nama jalaa dura ture jedhe. Yaadni yaada seexanaati. Ragaa naa kenni ayyee. Ragaa naa kenniiti. Phexrosiin hin jenne hafuura isa keessa jiruun jedhee ka jedhu ragaa naa kenni. Yalla. Dubbisidhuma amma dubbisteetti fuuti. Maal dubbisa? Sa ragaa naa kenni siin jajje si ergu jiraami. Nanne daree Phexros lafa sanatti maa jedheenaati ati hinduutti hin jedhe. Anin isa jedhee kana jedhee siin hin jenne. Jedheen Yesuus Kiristoos ati seexanaan nanaa jedheen seexanaan nan dura turi jedheen. Maaliif jedheen maalirraa ka'ee lafumaa ka'ee jedheeni atama lafaa kaatee ati seexanaan aan jedhe. Ani lafaa ka'ee jedhe bakka san si gaafadheen. Nagaa qabdaa meel bakka san sin gaafanne ani Yesuus Kiristoos Phexrosiin seexanaan nana jedheeni ati hafuura isa keessa jiruun jedheen aan jette ragaa naa kenni hafuura isa keessa jiruun jechuu isaa siin jedhe. Itti fufitti dubbisi maaliif jedheen Phexrosin akkas jedheera jechuu osoo hin taane maaliif jedhe dubbiin ijoo maalinni jechuu ilaaluu qabda. Hafuura isa keessa jiruun jedheen aan jettee barate. Hafuuraan hin jenne Yesuus Phexros maan jedhe mataa isaatiin seexanaan nana kan hin jedheen Phexrosiin jedhe. Maaliif jedheen Phexros maal jennaan jedheen. Waan barbaadeef haa jedhuuni Yesuus Phexrosiin jedheemi Yesuus seexana ka jedheen Phexrosiin jedheemi. Maal jedheen. Seexana jedheen. Maaliif lafumaa ka'ee jedheeni. Waan seexana ta'eef ka. Namni seexana ta'a. Namni seexana Kudha lamaan keessaa tokko seexana jenninu. Nama kudha lamaan Waaqayyo raa kenne keessaa nam tokko illee hin banne tokko malee kan biraadhaa ilma bilisaa malee hin banne jedhe. Isaan keessaa tokko seexana jedhee dubbatee jira. Dhugaa. Yahudotaan illee Yohaannis boqonnaa 8 irratti maal jedheen Yahudotaan ilmaan seexanaan nanaa jedheen ilmaan seexanaa jedheen. Maaliif jedheerra Yihudotaanis Yihudota isaan mormaa jira yaada seexana waan ta'aniif ka maaliif jedheen jettiisa yaada seexanaati. Yaada seexanaa jenne Yesuus ilmaan seexanaa jedheen malee kana kiisii keessaa fuute yaada seexanaa ka jedhu kan. Eesin kan abbaa keessa isa tokkooti hin jedheen. Abbaa kon beektani kanaaf naa mormitutti hin jedhe. Ilmaan seexanaa jedhee mon jenne ilmaan seexanaa jedhee mon jenne. Jedheenira kan seexanaa isin abbaan keessan seexanatti hin jedheera. Okay, abbaan keessan seexana jechuun maal jechuun? Waan isaan mormaa jiraniif isin abbaa kon beektan abbaan keessan isa tokko. Abbaan ko abbaa keessan miti jedheen osoo beektanitti ta'ee anaan jibbitan ture ittiin jedhe. Tole, abbaan keessan seexana jechuun maal jechuun siin jedhe? Abbaan keessan seexana jechuun yaada seexanaa sanduuqa wanitti isaan morman kanaaf jedhe. Kanaafuu namni jannataan ilma seexanaa jedhamaa jechuudha. Namni jallan namni Waaqayyoo mormu namni ilmaa fi abbaa giruunni kun ilma seexanaati. Yaadni isaa seexanaa. Phexros inoo ati seexana maa jedheen? Ati duutu jedheen kan kanaafuu seexana maa jedheeni ati seexana maa jedheeni siin jedheen. Ani ilmi namaa dabarfamee harka warra sajjeesanitti hin kenna. Ani inni maal jedhee jennaan siin jenne. Inni maal jedhee jennaan jedheen siin jenne afaan Oromoo sirriitti hubadhu. Seexana maa jedheeni Phexrosiin Yesuus. Yaada isaa mormaa jira kaatiin duutu jedheeni. Kanaafuu namni yaada Yesuus mormu seexana jechuudha. Goobas harka rukutaa fi ijoollee. Kanaafuu namni illee seexanan jedhamaa jechuu gabaaf kanuma siin jedhan illee. Phexros ammoo hafuuricha isa keessa jiru jedhe kamaaliif sobin hin jenne macaafa keessa hin jiru kana kiisii keessa fuudhe. Macaafa keessa hafuurichi si keessa jiru seexana hin jenneen Yesuus. Isumaan seexana jedheen. Seexanaan nana jedheen isuma mataa isaatiin malee hafuuraan hin jedhe. Isuma mataa isaatiin jedhe. Namni Yesuus hin mormu seexana jette kalaas irraan socho'in. Kanaafuu seexana jedhechitti namni illee seexana jedhama. Ayyeen hafuura hamaadhaan guutame tokkooni nama hafuura hamaadhaan qabamee jiru san ifatee seexana nanaa bayyoo jedhuuni nacha san ifataa jira hafuura namticha keessa jiru ifataa jira.
Ani bakka san hin jiru ani. Bakki an jiru bakka Phexrosiitii fi bakka Yahudaa gantichaatii fi bakka naannoo kanadha jira. Isa kana na deebisi kan Phexros achumaan si gala. Maal naa gala isaati geessinee jirraati. Namni Yesuus hin mormu seexana jedhama naan jette bara afaan kan keetiin jette. Irra deebuun hin danda'amu amma. Geessinee jirra bara naasii wajjin geessee jira. Amma gaaffii nan gaafadhe ila namicha hafuura hamaatiin qabamee jiru. Dhiiras dubartis haa taatu amma hafuuricha yoo hifattu rukutami yoo jetteeni to ifattu san namicha san ifattamoo hafuura namticha keessa jirudha. Waan namtichaa sin gaafanne ani bakkee ani gaafadhe bakka kanaadha bakka Yesuusi. Namni Yesuusi mormee hafuura hamaa seexana jedhamaa naan jettee jirta geessee jiraan. Si wajjin geessee jira amma. Maal jennaan nuti illee kettaman isuma kana. Namni jallataan seexana jedhama. Jinni jallatu. Hundi nu seexanadha. Akkas goobas harka rukutaaf ijoollee. Harka rukutaaf wallahi. Rukutamuu fi barbaachisa. Maal jennaan namni Yesuusi mormu guutuu seexana erga jette namni illee seexana jedhamaadha. Kanaafuu seexanni uumaa kophaadha. Uumama. Inni abbaa fi ilma galu inni sobduu abbaa sobaatis abbaan sobaa sun immoo seexanadha akka macaafa kootti. Ela macaafni kan kee akkasiin jedhin sobda. Macaafni kan kee namaanillee seexana jedha hafuura hamaanillee seexana jedha. Seexanni jechuun uumama kophaadhaa osoo hin taane uumama wayiidhaa ka waa uumame osoo hin taane nama jallataa hundaan jedhama. Atuu seexana mana biratti seexana qulqulluudha intala seexanaati amma seexana qulqulluudha mana biratti. Maaliif jennaan ati amma? Inuun jirtan nama namni zubaalatti amanu amantaa namaa jeetan isin warri zubaalatti amanu qoshaashota amantaa qoshasha mara. Maal taate mucaa miira keessaa bee yaa mucaa hafuuri. Miira keessaa bee mucayyoo ati ortodoksiidha. Miira keessaa bee pentee hojjaa soo jirra. Maa miira keessa hin tasaa pentee taasoo jirra. Isin masala guddaa kana baatee miira keessa hin tasaa. Ati 86 wajjin haasa'uuf carraa nuuf hanni maayikii qabadhu booda irratti dhufta. Si keessa harkutamu hafuurri akkanatti maayikii si bansiisu kun immoo. Maayikii qabadhu mee? Si keessa harkutamu dursa ishii si qaba dogogorii waan hin taane isaan haasa'u. Akkanatti ka. Ustaz ከይሱ አይኔ ይወጋለው ኢንሻአላህ ይወጋለው በኋላ አሁን ተከታተሉ እናንተ ማለት ነው። እኔ ወግቻለሁ ከሷ ቢዝኒላህ በአማርኛ ቋንቋ ንግግር አለን እኔና እሷ እንነጋግራለን። Gora amari maganan si dubba de hecho jira sadun. Yalla. Amma sirna dhaggeeffatu siifani achumatti wanna jedheetiin mee waashaa galama. Akkasiin jedhe siifan nutillee akkatti amanu akkuma kan si galtee seexana jechuun nu biratti uumama addaa ka waan kophaa wayii jiru miti. Seexana jechuun nu biratti namni illee seexana jedhama yoo jallataa ta'e seexani jinni illee ka jallate seexana jedhamti. Hatta beeladaan fakkeenya Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam sareen gurraattiin seexana jedhan. Osoo atiin beekin halkan si jala buutee si ciniinti si galtee. Sareen si gurraattiin seexana jedhan Nabi Rabbi sallallahu gaalli seexana irraa jedhan. Katasaadhaa si osoo ati amantee bira dhaabbattu laal morma kan kee kana fuudhee lafaan si rukuta. Si galtee dubartiin hatta sanii miti Nabi Rabbi alayhi salatu wassalam maal jedhani dubartiin takka ta qaama ofii mul'istee deemtu wogguu as garagaltu suuraa sheexanaatiin as garagalti wogguu achi garagaltu suuraa sheexanaatiin achi garagalti. Tanama jalliftu jechuudha. Namni duuba harma siidha mul'iftee deemu dargaggeessi osoo si ilaalu bollatti ku duuba yoo achi garagaltu ammoo qaama ofii duubaadha mul'istee deemtu ka dargaggeessi osoo ilaalu bollatti kufu akkasiidha kuni suuraa sheexanaadha qabdii jedhan. Si galtee sheexana jechuun nu biratti nama waan hamaa dalaguun jedhama malee gosa wayii uumama wayiitii miti kophatti. Jinni irraallee sheexanni jira. Sheexana kan jedhamu jallattoota jechuudha. Nama irraallee sheexanni jira. Sheexana jechuun jallattootuma jechuudha malee uumamni kophatti sheexana jedhamee Rabbiin sheexana jedhee maqaatti moggaasee uumee jiru. Si galti jinni jechuun ammoo gosa uumamaati. Ka Rabbiin subhaanahu wa ta'ala gabbartii isaatiif jecha uume. Quraana keessa waa dubbatu wa maa khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduun. Haana gabbaraniif malee ani waan biraatiif hin uumne jedha suura 51 irratti. Na gabbaraniif malee jinniif namallee uumne jedha. Gabbartiidhaaf jecha uumama kophaadhaati ka Rabbiin uumedha. Sheexanni ammoo uumama kophaatii miti. Akkasi. Si galtee amma? Tab godhaa biqicha. Ana biraa immoo dhagaa'ama jira sagaleen koo.
geessee jira. Sagaleen kiyyaan kukutaa jamaa. Sirriidha sirriidha. Kutiran keessan illee na biratti ustaazu. Hayyee irra deebi'aa fi yaa jamaa mee amma waa nyaadhame. Waa rukutu na barbaachisa.